Ayyee mee wal barru obboleessa maqaan kee eenyume? Ani maqaa lamaan qaba. Ayyee maqaa lama qabdaa? Marroo fi Jawaar. Marroo fi Jawaar jedhamtu. Mee maal hojiin kee? Biyya eega biyyaaf hin qabsaa biyyaaf hin du'a. Biyya eegda biyyaaf qabsoofta biyyaaf duuta. Galatoomi. Keenya yoo itti dhiisan sila naman dhiisan dubbii keenya takkan taane otoo jirru takkan jirre maal gadhu takkan jirre jiruu faana gargar baane. Masaraa mootummaa keessaa nama qabnaa jechuu yaasabaa maqaan maal godhaa ergaan keessa jamnee ergaan odeeffannee siidaan dhaabatee fi galaataan argannee lubbuu goototaa kaneessa dhabnee lubbuu goototaa murteeffamuu wareegamni jaallagaasaa wagii miila dhabuun kafaadoo magaattu magaattu daa'imatti dhabnee maammoo filoon guutuu wareegamni qeerroo ergatti dhabee miili bineensi nurratti faarfalee birroo yaa abbaa birraa qeerroon Oromoo Jawaariif jirra qeerroon Oromoo Jawaariif jirra qeerroon Oromoo Jawaariif jirra. Diinaaf falmaa jira barataan amboorra kan daaraadhaanii wareegamu diinarraa woboo dhaka maarree abbaan biyya maarree Oromoo dhaka maarree abbaan biyya maarree. Diinaaf falmaa jira barataan amboorra kan daaraadhaanii wareegamu diinarraa. Ayyee mee wal barru obboleessa maqaan kee eenyume? Ani maqaa lamaan qaba. Ayyee maqaa lama qabdaa? Marroo fi Jawaar. Marroo fi Jawaar jedhamtu. Mee maal hojiin kee? Biyya eega biyyaaf hin qabsaa biyyaaf hin du'a. Biyya eegda biyyaaf qabsoofta biyyaaf duuta. Galatoomi. Ayyee mee inni gurraachi kun eenyu maqaan isaa mee eenyu maqaan kee? Taayyee jedhamta. Mee maal hojiin kee? Nafxanyaa jala deemeetiin Oromoo fi abbaa warrabsaa oola. Yaa Rabbi galatoomillee siinin jedhu gaa hojii yaraa qabda. Seenaa yaraa qabda. Mee inni kun immoo maal fakkaata? Eenyu maqaan kee? Haayiluun Jaamaa. Haayiluu Addunyaa jechuun sidha? Mee maal hojiin kee? Feesbuuk irra biyya wacaa oola. Feesbuuk irra baatee wacaa oolta? Aangahaa biyya tokkoo taate akkamitti Feesbuuk irra baatee wacaa oolta? Kun qaanii guddaadha. Mee obboleessa isin immoo eenyu maqaan keessan mee? Abbaa Duulaa. Abbaa Duulaa Gammadaa jechuun isinii? Mee maal hojiin keessan? Gorsaa biyyiiti. Ahaa gorsaa Dooktar Abiyyiiti. Mee maal gorsaa ooltu mee? Hattummaa fi Ayyee? soogummaa fi Ayyee? cacibacibaa. Ahaa aca barbaruu gorsaa oolta? Maaliif silaa isin xoorataa baatanii turtani maaliif biyya rakkistu amma dhaloota maa rakkistu mee? Mee isin warri dhumaa kun eenyu mee dargaggeessa fakkaattu? Hangaasaa jedhama. Hangaasaa jedhamtu? Mee maal hojiin keessan? Hojiin koo biyya deemee Oromoo fi abaa'oo qabsoota Oromoo arrabsaa oola. Kana hojiin kee? Ati diyaaspooraa turte bara kaleessa biyya alaatti galtee har'a akkanatti biyyarra deemtee maqaa sabaa yakkuun sirra hin jiraatu ture. Mee waa maraafuu yaadanuu laattaniif galatooma. Isinillee galatooma. Akkam nagumaa fayyama hiriyaan qabu kophumaa.